dhufee waan godhu jira. Ammaan meelokshina isinii erga kotta yoo feetan ana barbaatin jira kotta wallahi lazim kotta shukkutiin mataa dhadhoosaan abbaan abira dhufa rabbiin kunna argatu himmarraan qabu Oromoo gama dhageeffata okay meeshama dhiisiin ajjata yaa biyya gurbaan kun lubbuuteenya wallahi caalaa kiiloomeetira dhibba takka walirraa fagaanna caalaan haa dhufu yoo an sodaachisan abadan waan tokko ni posota nyala ni posota ma abu ramza rabbi tadduti ma ramza dage badu wa hunda dirti nateni telegram na to inati di ma da be cirati boda sota to ina ni ayna inshallah ni ayta umara kon kabu mira kaitan seni ni boru gana ma mana banne inshallah shabaka nu darage jira ummata maritifna wan birati lerka kamna kama bira jura kan dufne garte itirta gartifne garte himnu ka sheka mari miti sheka mal bo jira gidille kibno yoni harakata gole male kama bira kamna warra tirate jura ge kaba fina kaba garte dadamnetu mata no wutu juru gabbaaf yana boru ganama gabbaaf ne kam ne rabaratuf isim beetif na juda wata kira model sama mamme nuti lagi padu mamme lagi padu barani gadda shamarran kenya tuma bane jezara ifkaizani kiara ifkaizani ne tuma bane barana kam mamadoti da bate kate jefra da juda ka atra beitan he mata isini kane tuyana barana kira rabbane jirra juda dada takka konjanu asbodi tingaru insha wadamina shamarran kenya insha wadamina baranni kuni baranni hadira shawadite hadira garte salpetuti isinitini man akka caalatti barana abbaan feetan irra qabsa shamarran takkitti yo video na bira gayte takkitti olin baasu dhiira malee jechuudha dhiira gartee tan fuula wajjin isaa firra isaa gartee dhageeffata sila ramsa ammallee birri isinirra haa nyaatu shamarran akkana follow go Timo ambrati follow go tiko ramza karmuta shamarran kenya mamme shamarran ifin dabada tani shamarran kanalle hagetin garte shamarran kenya len garte gide namba gade Shamarran pada follow ramza rati oh mamme len difi gamma wana kana difi mamme wana kana len jiwa wana metelen jini dhageeffada abdiye stop dhageeffada ummata kayya kunti kenya mamme namni jallate follow na hin godhu baran mamme ati ajawa da beita ajada afanke ajada wa garta kai follow narrate bisa Tunan akati mamme kabaja wali kam na mamme daga fadma mamme amma ajanda kana boru garte irra dubanna amma mo shamarran kenya ifne jura dira kenya ol babne na jurashi bali galle isin mo kana shakken akawa malaku masanu dairatani rakon ka bunuti ishishe bo ani malaka kija wakan goro be yawo rabbil alhamdulillah billahi alaikum kam miskina timiti operating kabani sare amma e ol sen amma dirti bonuti bar nama bizine ta bar asra warab sabar nuti bizine ta bar bijeti wafa juru bar nama tu fatina me sagale na mala tani wallahi dagefado jala nuti dagefado to kofa masham ya nuti mallaka shamara wallahi riyala tak sigale dinara tak nyanne be nuti sigale wallahi billah nyaatu fille te du garfu dura le nyaatu sigale wallahi ma me nuti bizina ta amatani amanu batani tu kesi galti nu bakate mallaka shamara ay wallahi achu batani ro ramzan sini wa chola achu batani ma ramzan ol tarre wallahi ramzan sahibu makanya garte yitim ne mele nuti wallahi billahi ramzan yo riyala dala riyala ta kan wanne garte wallahi sera mata yatti bar namni malaka dala riyala di bata kanya tu kaban jabar du kaba Baduka babar amma ramza gurra kamne rafuna shamarran sanin lettille share godati shamarran inni ranyate sani nuti sahiba hatum barbannu nuti arabota garte nama garte badi kabu cara ganna male nama khain le ragatu ne istinjiru duran le ni le ragatu fada bakalawa nazila ture video ora baccu kabu bar wa dagefado cala dagefado to kofa ramla inu mallaka sigale ramza kitte nyanu lenju dagefado ya ramza da woni mallaka sigale kitte nyata lenju ramza ga to ko garu fuma ufi dikardi abad bana erge garu be ko brizana erge tafate na erge be ko sigale kuma sahibi dafiti miskina dagefado abdi ya wallahi ali ramza de ngata brizan amma di bisukuno furra amma furra de abdiye dagefado edan gurba mallaka atu birabasha kambre ngada man nanje shabakan khirumnani wifi qabda nanje dibata di fi didaman sifin guta sigalte wallahi nindi de chura nindi de himbar badun jen sigale bagani gutatin gutachu fillen ta wirra sigale kana bo chura abdiye amma di ifegi wallahi ta wono de sigu ko kai
wanta awwaay baan qabani mallaqa kana rasiida inni gaafa dhageeffadhu rasiida inni qarshii dhibbannaa erge kana xiyya dhageeffadhu abdii akkanatti wani narra dhangaataan dhaabatee jennaan Eda duraan rasiida sawaa naa erge qarshii dhibbannaa dhageeffadhu amma koolaa qabge sigalee nallee naga laafateera wallaahi billahi amma gabbu'ee deebisaa hay gabbu'ee deebisiif ani irraa erganne dhibba namaa diiddamaan si erganaan jee didee jechuudha bagaan didee jechuudha ani qaalichi kiyya guyyaa nama bichaa turee hangata ni rafe dhufnaa waa'ee bakka jetti naa guute jechuudha alhamdulillah haraam namaa tuquuf illee taa'u milleen tuqon mallee kanaafuu uummata kiyyaa fi kabajamaa fi jaallatamaa warri gartee daabboo nama biraa qabdan illee hin sodaatinaadha abshir nama isin jalaa baasu illee nuti isiniif dhaabbanna nama isin jalaa baasus isiniif dhaabbanna arra booda immoo shakartanii akka qubeef hin keenya akka viidiyoo dhiiratti hin argine yoo oowwitan Cala bakka kana si cala bakka kana si gaafa dhageeffadhu cala birriin sun yoo fakkeenyaaf birriin sun yoo ta shamara Oromoo taate si galee narratti harama akkam narratti harama haram callaa tiyya si erginaan jedhe tiyya si erga jeemi sani isaa itti gaafatama dha inni tiyya jeemi sani isaa itti gaafatama ati immoo yoo barbaaddee miskiina ergiif si galee miskiina kalmaan naa guute ka oluma fuudhee naa guute bara osoo aniyyuu gaafate si galee ofiitii naa erge nuti hin barbaannu qarshii reyaa dibbata kan barbaannu faatee naa erge natti fakkaatee si galee namni birri yaa senti jinniini ofirra ergi miskiina kanniif miskiina kanniif laa isaan deebisiniif miskiina kanniif bushaa kana jechuudha adaaba innummaa naa teenu naani jeetana fooloo godaadha gaafii teenya deebinaa yaaki mirkaan yaaki uffata yaafanne kam taana yeroo Muhammadu Gajjima. Muhammadu bismillahirrahmanirrahim naani jeetana fooloo godaa beeta kitti gaabbala jan kitti taqqaalii fi gaggaarii nuti hedduu sin kabanya hedduu sin jaalanna naani yeroo tana mee fooloo godaa gaamee takkitti yaaki billaalee mee maqaa caalaatiin gartee namni mucaa gartee daaracha kaameraa duubaa ka sagalee qalla kan yeroo fedhannee gingisu kan yeroo fedhannee gingibna kanaan mee hundi keessan warri na jaalattan bichaan mee fooloo godaa mee naani jeetana mee please hundi katan jechuudha isin bohaarsina isin taphachiifna naani jeetana mee fooloo godhame kiu jenne yaa yarantana wallahi billahi eeywa dhibba namaa fi jaatama keessan dhibba namaa fi jaatama fur itti fufa billahi alayka bo oromoon tun bar yaa akhi oromoon bar dabana boodaa kana bar sana xaltee bar dhugaa rabbi amma waggaa dabre gaafaata irraa iyyinu akka ammaatee miti si galtee amma sana xaltee jirti luuli aboo luulii tanallee gurmaarraan fudha jeetii na duraan fiidee dadhabee fira dhiisee okay amma kanaafuu dhiirti teenya ol seen amma dhiirti shamarran keenya amma arraan tana shamarran Cala waasi gaafadhu. gaafadhu habibi Isiniin shakkee ati sabdii qoradhu abdiinis siyaa gaafadhu osoo sabdii gaafadhu mee. ati bari ajandaa nurratti uummattee nuun kun akka wal nyaannu feeta bar maammi ati bar diina keenya bar nuti amma obboleetenneetu masii hojjaa haa ta'u malee wallaahi maammiin kun nama akkanaati miti wallaahi billahi wallahi maammi warabba hin dibbadhu furroota hin dibbadhu kanaafuu amma dhageeffadhaa maammee wal nu nyaachitu deema maammee waraana kanya diigu deema nuti abaddan hin diigamnu kanaafillee naaf abdillee walan kakachiifnu yoo wal kakachituu barbaanne bakka itti wal kakachiifnu qabna bakka itti gartee online irraa gabbinee bakka itti wal kakachiifnu jirra maammeen nu nyaachuu deema maammeen keenya ta'ee jechuudha maammee jechuun bar nama bar siyaasaati bar nama bada jechuudha itti galtee keenya ta'eeti caaliyyee kurfaa kiyya bareedaa keenya jeete jechuudha gitti bina godhee akkanaan gurbaa abdii kana itti garagalee gartee ka'u godhee lafaan dha'u akka inni lafaan naa dha'u san barbaadanne no hin ta'u dubbiin siyaasaa dhamma si galtee wal naa Aliyyeen si kakachuu dandeessanii si beekni keenya. Kakachuu dandeessanii silaa. no nuti jechuun nama doktoriitidha nama duraan kakatee gartee ummata kakatee ummanni keenya nu beeku amma nu beekan nuti akka maallaqa namaan barbaannee nu nyaatan nu beekan akka nuti qaamni keenya durummaa qabu Oromoonis mee Oromoo warra Eeni beektu akka gartee caalaan erga dhalatee biyyaatittu dhageeffadhu akka caalaan erga dhalatee biyyaatittu dhalaa namaa takka wajjin hin ciisin Oromoon amma dura na hordofaa jirtu ni beekti kakadheetii fi jira waan kakadhaa jiranii Oromoon jala kanaa komentiin kakadhaa. no kakadha jaan jiran warra nu beekne malee tokkoffaa caalaa wallahi mallaqa shamarran Oromoo irraa nyaanne illee dhageeffadhu nyaachuu billee hin deemnullee nyaanne illee hin beeknu naaniyye Saala dhugaa jetta takkaawu bakka san hin geenye. wallahi takkaa bakka san hin geenyan billah alaikum Laafa kubar kala satti jannata caamman sente jirta dhisi. ya ana afaan isin baadagee bakka malee miskiina irboon way caalaan baadagee jaan Caalaa michiyyoo gaafa kaan ol qoy caalaa ayyee yoo bakka san hin gahin michiyyoo gaafa kaan ol fuutee dhaabbattee akkasi suuraa kaateen sana hudduu qabdee isaan ol fuute duuba.
Ni gak jala. Bar maameen kun nama gidi ol fuudhan maameen kun bari nama gidi ol fuudhan obboleetti daataa bootii taateeraati dhalaa garraa uuma gartee wajjirra Wallahi obboleettii utuu qabanii ol fuudhuun hin jirtu jala. Ijiba dhiisi. kana ama maamee kana bartee dhaanee jedhe wallahi billahi salloo kana jechuudha. Natti himte akkaati kas taate natti himte siin uyyeni. yaa keessuniyyee amma kun waal jala jirti ol harkiti ol baati wallahi an takka waa balleessam jaa kun oromooti jiduratti hin kaadha ani yoon haraam takkaa toke yoon haraam takkaa toke gartee haraam wallahi rabbiin gartee tu darbaa kaitaa nagaa nan galchin dhageeffadha ani Nama kan dachaa jirti bar jala kana. akka dottiin jira bar qulqulluudha wallahi billahi haraam takkaan tunen billahi alaykum narraa bu'a nama haraamiin dalagineetu kana nama Yoo kakachin sama uduu qabdi ol fuuta yooniif hin tuquu baatte. Udduu maa qabda miti yoo san. michiyoon taateera kayyaati karaa baaraati karaa qarabaatiin dhuftee qarabaa jalaa Namni suuraa akkasii hojii qacaaliyyee. obboleettiidha waggaa meeqa waliin garree ol fuudhati nama demaan rakkoo qaba obboleettiidha woo kun maal ta'e gurbaan wayi yaa rabbi habiibaa malee Obboleettii harkuma farra kaayyatanii kas suuraa hojii kaayyoo ta'es malee wal bira dhadhaabbatanii ol fuudhanii ta'udduu qabanii ol fuudhanii deddeemanii sun. nin jaaladha obboleettiitti yaa nin jaaladha waggaa saddeet guutuun garree saniifiin ol fuudhe maal rakkoo qaba hayi rakkoo qaba ijoollee oromoo rakkoo qabame Hudduu qabeetu ol fuudhee obboleettii qabadha. aboo huccuun qabne maammee muddii tana qabeetu ol fuudhe akkanatti ol fuudhe Ajanda irra deebi. oromoo rakkoo qaba meeqoo rakkoo ni qaba warri ettan tokkodha warri rakkoo hin qabu ettan lama yaaqi hayi maal jechuudha yaaqi biyyatti kun wajjuma warra manneetuma Yoo jaartiin ta'e namni ani yoo dhalaa jaalatan qofa hudduu qabanii ol fuudhan malee ta'an sirrii miti obboleettii. la obboleettiin hin kabajaan hin jaaladha saniifin ol fuudhe malee jaartii barachi qabeen fuudhu jaartii bar lokotaan addaan facaateetiin bar morma gubbaa haadha bar maraadha Obboleettiin tagaraa kee wajjin dhalatte moo tan biraadha? taateera kayyaatiin raawwatu nuti ganda kanyatti akka ganda kaayataniiti miti nuti ganda kanyatti taateeraatii miti tawalee ollaatu hintu kaawwal okay tabboontu gaafii gaafatamuu dhufte fakkaatti amma dhageeffadhu gaafii nuti irraa shamarran takkitti hin barbaannu warri gartee shamarran illee gaafadhu jettan daqiiqaa kudhanitiin kanneeti shamarran illee ni gaafanna amma immoo dhiira barbaannaa hundi keessan koppiliin Warri suuraa caalaa fidii jala kanaa jechaa jirtan suuraa caalaa san hin fidu wallahi hin fidu dhiisa. yaa naa michoo ol fuudhee laali anillee na agarsiiftumaa maammee michoo na ol fuudhee dhaabbatu michoon amma biyya rabaa dhufte umaan beektu michoo akka namni arrabsu hin godhin yaa michoon obboleetii wallahi billahi amantaniit amanuu baabbaatan illee Hageen fidu caalaa barsi jaaladha. Ati Dhageeffadhu. bar yoo ol baafteet maammee ani dantaatti hin qabu maaliifi tiktok irratti ani karaa hundatti ni beeka waan taate wallahi billahi rabbiin deetti naaf kanne karaa hundatti ni beeka si galee kanaafuu amma ammo boo viidiyoo banadhee haasaan jiru ramzaa fi abdii wajjin viidiyoo haasoo jirra bar tiktookii kiyya caalaa ooroo jaati jara seenaati ilaalamee suurati boo ani bari tiktookii namni tokko nan beekne akkuma 80 qabuun qaba bar kan namni tokko hin beekne kan maqaa biraatiin qabu kan viidiyoo irra bee irra taphadhu oromoon tun garuu biizinasaa fi okay dhiirti teenya mala qote tokko dhaadha tokko wayyaa rabbii kiyya irraan tana oowwa kana yaa gubadhee wallahi billahi lubbuu nama jaalattee jira mooyi la lubbuu jettu tokko hin jaalanne Taatabii tana kuma dhibba naa galchaa kaabilis kuma dhibba taatabii naa galchaa bilinki tana kuma shan naa galchaa jira. akkasii amma bayaane girrigirrii tokko dhufee yoo hin garfadha idaan kun tabbate yaa hin dhabe okay amma meetira na jiran dubbate namadhaan mirkaanetiin jira uffata baabadheetiin shaayii diimtuu dhugee duudaan ciitu jira na jiran dubbate irra Adaan nyaachuu jira shamarran. manni kiyya waalaikum assalam manni kiyya kun illeen koppilinkii na godhuu barbaadati caalaa yeroo kana jechuudha geqqaba fayya alhamdulillah fayyaadha amma kanaafuu maamme Itti ofi gaafii kee. Follow na gosi sampe TikTok na barafatu dulu. Akkana sin gosi dura gaafii keenyaaf. Caalaa irratti golame fakkaate. Eessarraa bayaan? Dan sudi rai. Mambe saat ini beto. Aku famous sana kemana akan mana mau lalania. Anu wanta kampi ko aga dubartii Oromoo dhiirri Oromoo didimsu kanaan na aarsu jira. Follow godhaaf gaqqabaadha. Jaartii qabdaa? Tapi betul na walanta. Kun wanta kan beeku malee. Jaartii ni qabdaa? Oromoon fadhuus. Anjarti kabuna. Na kata kabda, ingabu. Ala Oromoo viidiyoo irraa waraabde qabdaa?
guyyaa tokkos na kakachiifteera qarrayyaan jiru tokkoon jaartis hin qabu fiidiyoo si waraabneeti jaartis naa laaliif follow si na goosisi. Abshir ayyee muut godhadhu ayyee follow godha amma dura kakachiisan ture yaadadheen jira. Namni madura. Okay, namni Wallahi lallaka wallahi na naman to. Okay, amma fuudhuu fedha. Amma fuudhuun barbaada garuu tan dubrummaa qabdu tanuma akka xiyyaatiin barbaadaan humaatis nagarree humaatis ilaalle. Maamme mucaan kun bira dheengadaattillee yeroo meeqa nama kuma takkara nama kuma lamarratti dhufee fuudhuun barbaada jee na cinqaa ture wallahi billahi mucaa kana irraan fanneen kamman tana. Bayaane amma dhugumatti ati umriin ta'e meeqa gabaabtutti sittiin fuudharraan tana billahi alaikum. Amrin dia juga dubbachuma mega set diidami lama mee shamarran waggaa diidami takka waggaa 19 mee ni jirtanii ta zuurummaa qabdan tafitti amantan jechuudha ni jirtanii mee diidami lama miti boo mucaan xiqqaa mucaa viidiyoon baay'ate ilaalee mucaa kokkotiin aboodhalaa yoo kana jenneen gammas hin heerumtu mucaan fuudhuu geetii namni heerumuu barbaadan namni dubrummaa qabdan aboo ijoollee dubrummaan gaafatanii shamarran keenya dubrummaan gaafatinaa qaba mee warri dubrummaa qabdan kan mucaa kanatti heerumuu feetan fedhinnaa lakkoo tokko dhaadhame lakkoo tokko takka dhiira bira kayitatti lakkoo tokko dhaatti yaaki billaalee ka wallahi billahi dhanaan ta'in tuilleen bartaa ajaa'ibaati bar waslaata asbaasawi mee tokko dhaadha musariya hot gaafeer badda hotaatin abdii welcome musariya hawwi arsiidha hot maame ifiif dhageeffadhooti ifiif gartee wanna jaan shamarran keenya wal maddii oofti wanti barbaree fi soogiddii wal maddii tolti ashangoree fi boqqolloon wal maddii shuumoo boqqollootii fi shuumoo bishingaa wal keessatti tolti sii galtee wal keessatti oofna yaaqi ummata hay maal jechuu yaaqi hayyee